hordoftoota mini miidiyaa EYC hundumaaf nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa, isinis eegee anas eegee hennaa kana ammoo carraa wal arginu lallabaan hiree akkanaa kan argachuu kiyyaa waaqan galateeffadha. Galanni waaqaaf haa ta'u. Oduu gara sagantaa kenna tajaajila guyyaa hadhaatitti hin seenne kadhannaan eegalleetiin jenna. Mataa kenna ulfinna waaqaatiif qaqqabannee hin kadhanna. Guddifnee si galateeffanna waaqayyoo, siin eeggamne, siin gargaaramne, siin ceenee hennaa kana argine galanni guddaan siif haa ta'u waaqayyo. Abbaa yeroo kana dargaggoota addunyaa kanarra jiran hundumaa waaqayyo ergaan kee ka humna qabu kun isaan dhaqqabuun hidhaa isaan keessa jiran hunduma kutuun waaqayyo isaan birmadummaa baasuun fedha kee haa ta'u waaqayyo. Wanti hunduu siin toora qabata, wanti hundinuu siin sirraa waaqayyo. Ati ammoo kan nama sirreessitu waaqayyo. Warroota bakka adda addaa jiran, bakka hamoo keessa jiran waaqayyo. Ergaan kee kun isaan dhaqqabee hidhaa keessa jiran keessa kuttee isaan baasuun fedha kee haa ta'u waaqayyo. Humna nutti horii waaqayyo, ergaa keenya keessatti humni kee haa argamu, hafuurri kee haa argamu waaqayyo. Hafuurri kee ka guyyaa 50ffaa waaqayyo darasoota keetitti bu'ee humna guddaan guutaman sun jidduu keenyatti bu'ee waaqayyo humnaan akka dubbatuu dandeenyu nu gargaar. Siin jalqabna hanga dhumaa nu geggeessi maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Mata dureen guyyaa hadhaa irratti dubbachuuf waaqayyo na yaachise. Mata dureewwan gurguddoo lamaanii akkana jedha. Kadhannaa fi dargaggummaa mata duree jedhu jalatti lallabaa. Waaqayyo yeroo dargaggummaa keenyatti nutti fayyadamuu barbaada. Akkasumas addunyaanis nutti fayyadamuu barbaadan. Yeroo kanatti ammoo nu gara isa caaluutitti waaqayyo isa uumaa ta'etti dhiyaachuu akka nu barbaachu. Waamicha yennaa godhu waaqayyo kitaaba lallabaa boqonnaa 12 tokko irratti akkana jedhee dubbata. Barri hamaan utuu hin dhufini waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatini bara dargaggummaa keetitti uumaa kee yaadadhu. Barri hamaan utuu hin dhufne hennaan natti tola hennaa ati jettu utuu hin dhufne bara dargaggummaa keetitti uumaa kee yaadadhu. Bara dargaggummaa kanatti waaqayyo illee nu barbaada. Biyyi lafaallee nu barbaada. Seexantillee nu barbaada. Waan baay'eetu nu barbaada. Kanaaf bara dargaggummaa kana keessatti hennaa murtoo itti godhannu, hennaa gara waaqayyoo dhiyaannu, hennaa wantoota hamaa waaqayyoon barbaannu irraa deebinee, hennaa gara kadhata waaqayyoo dhumneetiin kadhannaan waaqayyootti cimneetiin jennu akka ta'eetiin jedha arguu nu barbaachisa. Kadhannaan humna akka qabu sagaleen waaqayyoo illee hin dubbata. Kadhannaan ammoo bu'uura waan hundaa akka ta'eetiin jedha argina. Kadhannaani waaqayyoon irratti humna argachuuf yookaan ammoo karaa ittiin waaqayyoon wajjiin wal qunnamnuudha. Karaa waaqayyoon waliin wal qunnamnu yookaan ammoo humna argachuun akka ta'eetiin jedhee argineetiin jenna. Dargaggeessi kadhatu qorumsa keessatti hin kufu jechuudha miti. Dargaggeessi kadhatu qorumsa keessatti hin kufu jechuudha miti. Garuu yeroo qorumsi dhufu humna waaqayyoo irratti irkata. Galanni waaqaaf haa ta'u. Dargaggeessi hin kufu jechuu miti kan dargaggeessi kadhatu. Yeroo qorumsi dhufu ammoo humna waaqayyoo irratti irkatuudhaan humna waaqayyootiin keessa akka darbu, waaqayyo karaa akka baasuuf, waaqayyo akka gargaaru, waaqayyo akka irkisu as jalatti ilaalleetiin jenna. Kanaaf dargaggoota addunyaa keessa jirtan, dargaggoota biyya keessa jirtan waaqayyo hadha isin barbaada. Koottaa gara waaqayyoo. Wantoonni biyya lafaa hundinuu akka darbuun dubbata sagaleen waaqayyoo. Biyya lafaatiif wanti biyya lafaa guutee jiru hundinuu hin darba jedha. Kanaaf waan darbu waliin akka hin darbine gara waamicha waaqayyoo kana haa dhufnu, gara kadhata waaqayyoo haa dhufnu, gara saba waaqayyootitti haa dabalamnu. Dargaggeessi yeroo isaa keessatti waan baay'ee keessa dabarsa. Yeroo gammachuu kadhachuu qaba dargaggeessi. Yeroo gammachuullee kadhachuu qaba. Yeroo rakkoollee kadhachuu qaba. Yeroo murtoollee kadhachuu qaba. Yeroo qorumsaallee kadhachuu qaba. Waaqayyo waan isa gargaaruuf. Akkana jedha kitaaba Ermiyaasii 29 lakkoofsa 13 irratti. Isin ana ni barbaadattu. Garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaadattan ana argattu jedha. Waaqayyoon ennaa barbaadan garaa keenya guutuudhaan, fedha keenya guutuudhaan, yaada keenya guutuudhaan gara waaqayyo yoo dhiyaanneetiin jenne waaqayyo nu gargaara dargaggoota. Waaqayyo humna nuuf ta'a. Karoora keenya galmaan nu ga'a. Bara dargaggummaa keenya kana keessatti waan baay'ee karoorsina,
waan baay'ee yaanna, barumsa keenya irratti hin karoorsina, hojjaa keenya irratti hin karoorsina, karoora adda addaa qabna. Karoora kana ammoo galmaan kan nu ga'u Waaqayyo. Kanaaf ammoo yeroo kana murtoo godhachuu nu barbaachisa Waaqayyo waliin. Gara Waaqaa dhiyaachuu nu barbaachisa. Wanti yaannu hundinuu galma nu ga'uu dhabuu danda'a yoo Waaqayyo keessa hin jiraan. Kitaaba Lallabaa 11:8 irratti akkana jedha. Namni bara ittiin jiraatu hundumatti haa gammadu jedha. Bara ittiin jiraatu hundumattuu haa gammadu jedha. Garuu barri dukkanaa baay'achuu fi akka jiru haa yaadatu jedha. Bara itti jiraatu hundumattuu haa gammadu. Garuu barri dukkanaa akka jiru haa yaadatu yookaan ammoo haa hubatu jedheetiin kaayetiin jedha sagaleen Waaqayyo. Wanti dhufu hundinuu waa'ee hin baasu jedha. Wanti dhufu hundinuu, wanti ta'amu hundinuu gaarii nu fakkaatuu danda'a. Wanti dhufu hundinuu waa'ee hin baasu jedhee sagaleen Waaqayyo nutti dubbateetiin jedha. Waan waa'ee hin baamne waliin akka karaa Waaqayyo irraa hin kaane. Waan waa'ee hin baamne waliin jireenyi keenya akka hin dhabamne. Gara Waaqayyo haa dhumnu. Yesuus nu barbaada. Namoota baay'ee barbaada Waaqayyo. Hadha isinii hojjetuu barbaada. Bara dargaggummaa kanatti Waaqayyo illee isin barbaada. Isin ergatuu barbaada. Tajaajiltoota isaa akka taatan barbaada. Akka isaa lallabdan barbaada. Akka isaa dhugaa baatan barbaada. Akka isaa faarsitan barbaada. Gara Waaqayyo haa dhumnu. Isa murtoo qajeelaa ta'etti haa deebinu. Yesuus akkana jedhe duuka bu'oota isaatitti. Yesuus qorumsi akka dhufu waan beekuuf akkana jedhe duuka bu'oota isaatiin. Bartoota isaatiin kadhachuu akka qabdan barsiise. Kadhachuu akka qaban barsiise. Qorumsi akka dhufu waan beekuuf, dursee waan beekuuf kadhachuu akka qaban isaan barsiise. Kitaaba Maatiyoosii boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irratti qormaatatti akka hin gallee fi dammaqaa kadhadhaa hafuurri illee dhimmaadha. Foon garuu dadhaboodha jedhee dubbata. Hafuurri illee dhimmaadha. Foon ammoo dadhabaadha jedhee dubbate Kiristoos ennaa dubbatu. Akka qormaanni dhufu waan beekuuf dargaggootatti ergaa kana erge. Dargaggoonni waan baay'eetu isaan eega. Rakkoo guddatu eega. Bu'aa bayii baay'eetu eega. Rakkoo jiru kana keessatti ammoo Waaqaan jabaachuu isaan barbaachisa. Dargaggoonni har'a qorumsa hedduu keessa jiru. Dargaggoonni hadha biyya lafaa kana keessa qorumsa hedduu keessa jiran. Hiriyyummaa, bashannana, miidiyaa hawaasaa, jaalala, hawwii, maallaqaa, araada adda addaa kunniin hundinuu isaan eega. Kana keessa darbuu ka dandeenyu ammoo yoo kadhannaa qabaan, yoo Waaqayyo waliin hidhata keenya cimsineetiin jenne, yoo gargaarsi Waaqayyoon waliin jiraateetiin jedha. Qorumsi garuu nu cimsa, nu jabeessa. Qorumsa kana keessa darbuuf ammoo hadha gara Waaqayyo araaraa kan gara Waaqa nama dabarsuu sanitti ce'uu nu barbaachisa. Qorumsi guddaan jiraachuu danda'a biyya lafaa kana keessa. Qorumsi guddaan jiraachuu danda'a. Garuu humni Waaqayyo qorumsa caala. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Biyya lafaa keessa dargaggummaa keenya keessa qorumsi baay'een jiraachuu danda'a. Humni Waaqayyo garuu qorumsa kana hundaa caala. Qorumsa kana hundaa keessa nu dabarsa. Kanaaf gara humna Waaqayyo kana dhufuu nu barbaachisa. Gara waamicha Waaqayyo kana dhufuu nu barbaachisa. Isa qorumsa hundaa caalu. Isa waan hundaa nu gargaaru. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa. Waaqayyo waan ati gochuu qabdu, waan ati gochuuf siif ta'u si hubachiisa. Kanaaf gara Waaqayyo kootu. Karaa Waaqayyo irra ija kee qajeelchi kaa'i. Waaqayyo ammoo si barbaachisa. Karaa qajeelaa kanarra akka deemtu Waaqayyo waamicha siif godha. Kadhannaan barbaachisaadha. Kadhannaan ceeta waan hundaa. Kadhannaan moo'atta. Kadhannaan rakkoo keessa jirtu keessaa bahuu dandeetta. Kanaaf gara kadhannaa waamicha isiniif godha. Gara Waaqayyo waamicha isiniif godha. Adunyaanis isin waawawwaa. Waaqayyo illee amma hojii isaa ulfaataa kana isinii hojjetuu barbaada. Dargaggeessota warra gaheessota hundumaa dargaggeessa waamicha isiniif godhuu barbaada. Dargaggummaan yeroo murtoo hedduu itti godhannuudha. Dargaggummaan yeroo murtoo hedduu itti godhannuudha. Namni tokko eessa deema? Maal hojjedha? Eenyu hiriyyaan kiyya? Eenyuun hiriyyaa godhadha? Eenyuun fuudha? Yookiin eenyutti heeruma jedhee murteeffatuufi hadha Waaqayyo waliin hidhata qabaachuu isa barbaachisa. Hadha kadhannaa godhuu isa barbaachisa. Hadha ammoo Waaqayyo waliin jabaatee bahuu isa barbaachisa. Yoo hadha Waaqayyoon qabaanneetiin jenne
murtoo sirree murteeffatuu dandeenya. Yoo waaqayyoon qabaanneetiin jenne wanti murteeffanne sun ammoo bu'a qabeessa nuuf ta'eetiin jedha. Kanaaf gara waaqayyoo dhiyaachuu nu barbaachisa. Jireenya koo akkamitti waaqayyoof dabarsa jechuu nu barbaachisa jennee gooftatti dhiyaachuu nu barbaachisa. Kitaaba faarsaa keessatti 32:8 irratti akkana ankaraa ati irra deemtu sin barsiisa jedha waaqayyo innaa dubbatu. Karaa ati irra deemtu si barsiisa, sin gorsa, ija koos sirrii nan kaa'aa jedha. Karaa ati deemtu si barsiisa, si gorsa, ija kees ammoo sirra kaayaa jedha. Waaqayyo ija kee isaanirraa kaasuu hin barbaadu. Baagala keenya to'achuu barbaada. Karoora keenya to'achuu barbaada. Adeemsa keenya to'achuu barbaada. Murtoo keenya to'achuu barbaada. Hadha murtoo keenya gara waaqayyo haa deebinu. Dargaggoota adunyaa kana keessa jirtan, dargaggoota biyya lafaa kana keessa jirtan, kan waan adda addaatiin qabamtan, araada adda addaatiin qabamtan, tamboo xuuxuudhaan, jimaa alanshuudhaan, gaanjaa alanshuudhaan, dhugaatii adda addaatiin saafilee taatanii adunyaa keessa ka jirtan, waaqayyo ammoo hadha isin barbaada. Koottaa keessaa baa, waaqayyo ammoo birmadummaa nama baasa. Waaqayyo nama gargaara. Waaqayyo nama irkisa. Waaqayyo nama moosisa. Waaqayyo ammoo warri barbaadan jireenyi keessan midhaagina akka qabaatu, jireenyi keessan akka waaqayyo barbaadu akka sirraatu, namnillee akka isinitti gammadu, waaqnillee akka isinitti gammadu jireenya keessanitti gara waaqayyo waamicha isiniif godha. Kitaaba qulqulluu keessatti dargaggoota kadhannaa jireenya isaanii godhatan, dargaggoota kadhannaa jireenya isaanii godhatan ilaaluu dandeenya. Saamu'eel dargaggeessa ture, waaqayyo isa waame, innis sagalee waaqayyoo dhaga'uuf qophaa'e. Saamu'eel dargaggeessa ture, waaqayyo isa waame, innis ammoo sagalee waaqayyoo dhaga'uuf qophaa'e. Saamu'eel keessatti yoo ilaalle Saamu'eel isa duraa 3:10 irratti yaa waaqayyo dubbadhu garbichi kee ni dhagaa. Yaa waaqayyo dubbadhu garbichi kee ni dhagaa. Waaqayyo nutti dubbachuuf ta'a. Nullee haa dhageennu, dhaga'uuf haa qophoofnu. Waaqayyo ammoo akka isarraa dhageennu nurraa barbaada. Kanaaf yaa waaqayyo dubbadhu garbichi kee ni dhagaa jedha sagalee waaqaa keessatti. Garbicha isaa taanee isarraa akka dhageennu, isarraa akka barannu barbaada waaqayyo. Kun fakkeenya yookaan ammoo dargaggeessaa waaqayyoon dhaga'uudha. Kun fakkeenya dargaggeessa waaqayyoon dhaga'u. Saamu'eel dargaggeessa waaqayyoon dhaga'u ture. Akkasumallee Daawit ture. Waa'ee Daawit illee fudhanne yeroo dargaggummaa isaa keessatti waaqayyoon amanatee ture. Gooliyaad isa caalaa yookaan ammoo jabaa fakkaatus Daawit humna isaa osoo hin taane humna waaqayyootiin moo'ateera. Galanni waaqaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyo yoo taane wantoota nutti dhufu hundumaa adunyaa kanallee hin moo'anna, humnoota gurguddoo gara keenya dhufan hundumaa ofirraa faccifna. Daani'eel illee dargaggeessa ture. Yeroo dargaggummaa isaa waaqayyo waliin ture. Biyya ormaa keessatti illee waaqayyo hin daganne. Daani'eel biyya ormaa keessa ta'ee waaqayyoon hin daganne ture. Kitaaba Daani'eel 6:10 irra yoo laaltanii turtan biyya ormaa keessatti Daani'eel jabaatee waaqayyo waliin akka ta'e argineetiin jenna. Guyyaa keessatti si'a 3 kadhataa ture Daani'eel. Daani'eel dargaggeessa ture garuu jireenya isaa kadhannaadhaan jabaatee ture. Hadha dargaggoota biyya lafaa keessa jirtan waa'ee Saamu'eelii barattaniittan, waa'ee Daawitii barattaniittan, waa'ee Daani'eelii barattaniittan, isaan illee akkuma keessan dargaggeessa turan. Garuu dargaggummaa isaanii keessatti murtoo jajjabaa waaqa waliin qaban ture. Hadha nullee dargaggoonni biyya lafaa keessa jiru. Murtoo keenya waaqayyo waliin haa godhannu. Jireenya keenya waaqayyo waliin haa godhannu. Adeemsa keenya waaqayyo waliin haa godhannu. Kitaaba Faarsaa 119 irratti akkana jedha. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeguu danda'a jedha. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeguu danda'a? Akka dubbii keetiin adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuu ni danda'a. Akka dubbii keetiitti, akka dubbii waaqayyootitti adeemsa keenya, jireenya keenya,
qajeelfachuu ni dandeenya. Yaa dargaggoota biyya lafaa keessa jirtan, hidhaa adda addaa kan qabdan, gaafii adda addaa kan qabdan, gaafiin keessan, hidhaan keessan Waaqayyoon furmaata argata. Koottaa Waaqayyo sin barbaada. Bara dargaggummaa keetitti uumaa kee yaadadhu waan jedhuuf sagaleen Waaqayyo. Bara dargaggummaa kanatti ammoo uumaa keenya yaadachuu nu barbaachisa. Waamicha dargaggoota isiniif godhuu barbaada. Yaa dargaggeessa, Waaqayyo kee qofa ilaali. Gara Waaqayyo qofa ilaali. Waaqayyo kee qofa ilaali. Ati har'a Waaqayyoon tajaajiluu dandeessa. Yeroo isa tajaajiluu dandeettu, yeroo isaaf ergamuu dandeettu gara Waaqayyo kootu. Qorumsi kee guddaa ta'uu danda'a. Garuu Yesuus kee qorumsa kee caala. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Qorumsi kee guddaa ta'uu danda'a. Yesuusii ati itti dhuftu kun ammoo qorumsu hunduma caala. Rakkoon kee guddaa ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyo kee rakkoo kee caala. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf har'a murtoo tokko godhi. An dargaggeessa kadhatu nan ta'a. An dargaggeessa kadhatu nan ta'a. Jireenya koo Waaqayyoof nan kenna. Yesuusin nan hordofa jedhiiti murteeffadhu. Jireenya kee Waaqayyoof kennuuf, Yesuusii hordofuuf hadha murtoo akka godhattu waamicha siif godhuu barbaada. Dargaggeettiin gaa'elaaf geette, fuudhaaf geette, fuudha kee keessatti illee Waaqayyo akka ulfaateetiin jedha. Heeruma kee keessatti illee Waaqayyo akka ulfaateetiin jedha. Gara Waaqayyoo koottu. Adunyaan nama hin baasu, adunyaan nama balleessiti. Baay'een isaanii adunyaa filatanii jireenya ofii dhabanii, lubbuu isaanii dhabanii biyya lafaarraa deemaa jiran. Kanaaf gara Waaqayyoo dhufneetiin jenne Waaqayyo ammoo nu gargaara. Murtoo keenya kadhumaa Waaqayyoon godhannee gara abbaa araaraa gara Waaqayyoo dhufnee jireenya argatu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru hin kadhanna. Si galateeffanna Waaqayyoo. Siin eeggamne, siin gargaaramne, siin ennaa kana argine ati ulfaadhu Waaqayyo. Dargaggummaa yeroo gabaabaadha. Garuu dargaggummaa keenya keessatti si yaadachuu akka dandeenyu, siin dhaabachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Kanaaf dargaggummaa kee kadhannaadhaan eeguu akka dandeenyu dargaggummaa keenya ati nu gargaari. Hidhata keenya si waliin cimsatu akka dandeenyu, biyya lafaatiif wanti biyya lafaa guutee jiru hundinuu akka darbu beenneetiin Waaqayyo bara dargaggummaa keenyatti afaan kee taanee akkasiif dubbannu, ergama kee akka galmaan ga'uu dandeenyu. Gooftaa wanta biyya lafaa cuunfee nu qabe, wanta nu balleessuu barbaadu, wanta nu dhabamsiisuu barbaadu adunyaa keessa isa keessaa murtoo godhannee baanee Waaqayyo garbicha kee taanee siif akka tajaajillu, siif akka ergamnu, Waaqayyo adunyaa baduuf jirtu akka dhaqqabuu dandeenyu Waaqayyo yeroo amma humna qabnu, yeroo dargaggummaa qabnu kanatti miila kee taanee akka siif deemnu Waaqayyo ati nu gargaari. Dargaggoota baay'ee hidhaa adda addaa keessa kan jiran, araada adda addaa keessa kan jiran, guduunfaa adda addaa keessa kan jiran, saafilee ta'anii kan jiran harki kee ka araaraa isaan haa dhaqqabu. Isaan oolchuun fedha kee haa ta'u. Dargaggoonni kunniin gara saba keetii deebanii kadhannaan cimoo akka danda'an, akka Daanelii guyyaa keessa si'a sadii si wal ga'uu akka danda'an, hidhata isaanii akka cimsatuu danda'an isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Gooftaa waan goonu hunduma keessa ati moo'i Waaqayyo. Ergaa darbe kana keessa humna kee hori. Yeroo hafaa eebbis nu gargaari. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen.